Kottu ati isa hin banne isa hin sabne qabatteerta gooftaa Yesuus hin gadi dhiisin. Amen. Amen. Sababii kanaaf nuun jireenya keenya namoota 21 irra jira, namoota 21 dhaggeeffachaa jira. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisu. Sagaleen kun isin hin darbin lafa jirtanitti. Warra irra keessa jira irraan kana be kan jala taa'ee dhaggeeffatee barreeffachaa jirutti caala dhugaa Waaqayyo isa jiraataati. Sagaleen kun lafa jirtanitti isin hin darbin maqaa Yesuus Kiristoosiin isin hin darbin. Mana keessaniif hojii hojjetu, jireenya keessaniif hojii hojjetu. Amen. Isin irratti isin irratti hojjetu. Amen. Isin irratti hojjetu. Amen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Amen. Anoon beeku Amen. keessaa mana keessan. Amen. Ameen hallelujaa. Amen. Keessumatti namoonni biyya hambaa yookaan biyya bakkee kana jirtan waan isinitti tolee jiraatu namatti fakkaata. Garuu namni akka keessan ciniinsu hamaa keessa jiru hin jiru. Yes. Amen. Namoonni baay'een da'oo godhee isinitti fayyadamuu barbaada. Isin rakkina keessaniif Waaqayyo dhi'een rakkina kana keessatti na arga jettanii gooftaa barbaaddu. Inni immoo da'eeffatee jireenya keessan miidhuu barbaada. Namni akka keessan ciniinsifataa jiraachaa jiru. Isinitti toleennaan jiraachaa jirtu utuu hin taane bara dabarsuudhaaf har'atu bormitiidhaaf rakkachaa jirtu isin. Amen. Yesus. Hallelujah. Sirrii argachuun keessan maal nagaan keessan hoo sirrii mini olii gaduun gulaalamtu hin daddarbatamtu. Gooftaa si haa galatu maal kun hin sagalee kun immoo. Amen. 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 Yesus. Amen. 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 Danda'a waan hin baasamne baachaa. Dhuguma dhugaa Waaqayyoon jedhaa. Amen. Yesus madaala keenya nuuf argite. Yes. Namoonni sadii keessumatti addana keessaa namoonni biyya bakkee jiraatanii madaa guddaa eenyu tokko isin arguu hin dandeenye baattanii ni jiraachaa jiru. Garuu Waaqayyo gatii dadhabbii keessanii hin balleessu. Kaayyoo isin manaa baataniif kan akkasumaan hin godhu jedhaa jira. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yesus. Amen. Zakkiyoosi gaafa gooftaa Yesuusiin duukaa fayyisaa lubbuu isaatii godhatee fudhachuu barbaadu hin fedhe muka yaabbate si'a arguudhaaf yaabe malee dhuguman na duukaa bu'ee hin murteessin. Kottu mi'a ofii makee qulqulleessimee gooftaan jireenya kee keessatti argama. Amen. Amen. Atumta ofii kee qulqulleessimee kottu mee garaa makee kana qulqulleessimee ofii makee kana harkaa bahi mi'ati. Haali Waaqayyo gooftaa sagalee. Amen. Gaafa of harkaa baate Waaqayyo ofii isaa keessatti si galfata. Amen. 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 Warra keessa badaniif warra keessaa badan waa isinitti immoo inni keessaa bade barbaadamee argama. Inni keessa bade garuu lafatti argamu qaba. Oh, Yesus. Dhaloota keessaa yoo baddan keessaa badaa malee keessa hin badina. Inni kaan faarfannaa keessa bade, waaqeffannaa keessa bade, raajii keessa bade, lallaba keessa bade. Yoo innumti barbaade of arge malee namni arguu hin danda'u kan ofiisaa keessa bade nagaan ni badu saba Waaqayyo. Amen. Yesus. Amen. Inni tokko barbaade arguu hin danda'u. Waaqayyoollee barbaade hin argu nama ofiisaa keessa bade. Isumatu sababiin isaa maaliif maqaa Waaqayyoon handaatee badee jira waan ta'eef. Yesus. Kanarra salphii jireenyaa tokkoon isinitti maayila. Lafti ati jirtu lafa jiraachuun nama maalu miti. Waaqayyo garuu siif iddoo jireenyaa sii godheera maqaa Yesuusiin. Amen. Amen. Lafatti natti godhe jette kana lafatti naan mijanne jette kana akka inni sii mijatu godha Waaqayyo. Amen. Amen. Yesus. Amen. Amma lallaba la torraa bashaa boora. Ila nageenya ameen hallelujaa. Amen. Ameen hallelujaa. Amen. Maqaa Yesuusitiin naa mijata. Amen. Amen. Maganatoma mashiba lora. Yes. Amen. Hallelujah. Amen. Ilaamee namoota Waaqayyo. Natti dukkanaa'eera utuun hojjedhu natti dukkanaa'eera utuun fiiggadhu natti dhabaa'eera namni jettu Waaqayyo seenaa gadi namaa kana nanaaressa jedhaa. Amen. 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 Dadoo zamana shikraati veno matoma matankar media bora. Amen. Yesus. Na sababii kanaafi gooftaa Yesuus Kiristoos kottarra mana keetti hin galaa jedheen mana kee har'a keetti kabajan si'ateera. Maraakilii namni hundumtuu mana keetti arguu danda'u si'ateeraan har'a. Amen. Amen.
Amen. Dinqii namni hundumtuu mana kee keessatti iyyaafatuun si afeeraadha. Amen. Amen. Innis maali jedhaan jedha? Gooftaa Yesuus Kiristoos har'a mana keetti hin gala, mana keetti dhaqe. Amen. Gaafati jijjiiramtu, gaafati fayyitu, gaafati haareffamtu. In dhaga'ama gaafati jijjiiramtu, gaafa gooftaan jireenya kee mo'atu, gaafa gooftaan laphee kee keessa buufatu jecha baay'ata gaa kan ammoo danda'uu qabdu gaa. Namoonni numti amma yookaan jala ta'anii yookaan keessa bakkee ta'e dhaggeeffachaa jiran kun baay'een isaanii ofumaa wajji maattu galeef jedhu dhaggi. Amma addanatti waa'ee birrii lallabaan jiru warri waa'ee birrii barbaadan lafa birrii dhaqan. Dhaggeeffadha. Amma iddoo kanatti wanti lallabamaa jiru waa'ee gooftaa duukaa bu'uuti. Amma Zakkiyoos gaafa inni gooftaa Yesuus mana keenya qeedee mana isaatti seema Immaraatee namichi kun jedhanii maal hojii mana nama cubbamaa kanaa dhaqee jedhanii anoon beeku. Har'a karaa gooftaa jijjiirama sirratti ta'a. Ameen gooftaa. Karaa gooftaa hin haareffamtaa. Ulaagaa darbuu dadhabde darbitaa. Waan waggaa lama waggaa sadii ji'a lama ji'a sadiif itti rakkattee furmaata sii argata. Ameen. Danda'uu qabda jechachuu baay'ee garuu hin maraatee namichi kun maal hojii dhaqee mana gooftaa. Mana namicha cubbamaa kana maal hojii dhaqee sammuun isaa nagaa miti maal ta'e barsiisaan hin maraatee jechuutti kaanaaf. Haleluuyaa. Ameen. Warri sagalee kana dhageessan isin irratti ta'e. Ameen. Anoo anima warri sagalee kana dhageessan isin irratti ta'eera. Ameen. Dhuguma dhugaa waaqayyooti namni ittan deebi'a ittan namni dhuguma dhugaa abjuu keetiin namni abjuu keetiin bineensi jiru namni abjuu keetiin bineensi afaan sitti banu akka toora warra irra keessa jiran kanaa keessa akka jiru natti mi hafuurri qulqulluu bineensaan kan lolaman agama Naga. Golori mantileria bora jirtaan jedhe namni abjuudhaan bineensi sulolu jirtaan jedhe. Ana yoo jette namni milikkitaati ofirratti argite yoo jette lakkoofsa barreeffadhu sii kadhachuun barbaadeera abalummoo jedhe naatiraa baatoo baatolaariyaa gaaruu nan arga bineensa looni wanti lafa dhuguma du'aan nama kana akka gadhu seeni kaayyoo baaseera du'aan keen gadi lafa jirtu maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenyaaf manaa baatee bakkeetti hin du'in Yesuus ameen haleluuyaa Ameen. Amen, amen, amen. Namni abba akkasii abjuudheera milikkitisaa ana jedhu lakkoofsa tokko yoo barreeffate ani egaa amma kana taanetti darbeen kadhachaa jira. Warri gooftaa duukaa buutan gammadaa jireenyi kan keessanidha. Ameen. Warri gooftaa duukaa buutan gammachuu qabaadhaa jireenyi irraa lafaayyuu waaqarraayyuu kan keessanidha. Ameen. Kan keessanidha. Ameen. Kan keessanidha. Lakkoofsa tokko namni barreeffateera. Sabu. Argeera. Ata'uchi. Ameen, ameen, ameen. Anamma iddooti jiraattu illee hin beeku, eessa jirtu illee hin beeku. Garuu waan nama dhibee nama dhiibne keessaa atamma waan akka eebichaa namatti hadhaa'u keessa taate. Ammayyuu isheen lakkoofsa tokko barreeffatte sabboottuun kuni eebicha bakka. Eebicha giddii fufuun hin danda'amu giddii malliqimsaa harta sitti toleennaan hin liqimsitu garuu immoo waan akka eebichaa jireenya akka eebichaa namatti hadhaa'u waan hadhaa'aa wayii keessa harta amma sa'aatii kanatti. Ameen gooftaa. Ameen gooftaa. Waan hadhaa'aa. Waan hadhaa'aa.
Nama dhibee nama hin himne keessaa keessa dhiphataa jira. Kana utuun akkasin godhin akkasin immoo gochuun qabu jettee kaayyoodhaaf baay'ee dhiphachaa jirta. Waaqayyo akkas naan jedhe humna du'aan balbala sirratti bana. Ameen haleluuyaa. Ameen. Namoonni dhagaa jirtanii ameen jedhadha sagalee kana gooftaa si haa kadhatu. Ameen. Amen. 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 Sabbu tigto mangkrata mai meni mora. Wanta tayo kung nakatibiyang ng goday dewa kayo. Amen. Amen. Wanta sita tayo kung nakatibiyang ng goday dewa kayo. Amen. Amen. Indutu ati wanta kayo ka nakalaf kakasin marugocharo dyan. Hindi bininta kung sino. Wanda ba di ba naman yun? Babajot ko ka na buwan kaya kagano. Dokanin mo. Buwan kaya kabahu. Hali mi jepa mayra. Anak ka din. Tugawan ko yun sa jirata. Garong wakad ko alikesa kung pinani. Milkaw saan ibasa. Pucha ko buwa akekin. Girunan jire wabay. Amen. Ayo na magudya taong kabebira. Ayo milkaw saan kabebira. Terus data, maliwat ayo buka Yesus. Amen. Amin haleluya. Amen. Walifa kadan nu mena makana kada tawan gede bi kaba kayu wana mani bena mani ne ati sabu Oko. wana mani bena mani ne kesa kayu dum ti ati ittijit sumatansa jijjiirama fiduun qabaadha. Jijjiiramni narratti ta'uu qabaadha. Dhugaadha. Yeroo immoo kan akkasumaan ta'een darbu ani qoosaaf miidhamaan jiru jetteetu ati gaafa hundumaa dhiphatta humni du'aaf si saaxilataa jiru immoo jira. Yeroo dhiyoo as sammuun kee kun lola jabaa lolama akka jiru natti meeraa fuudhu qulqulluun dhageessettaa waan hin jedhaa jiru. Dhugaadha. Yeroo dhiyoo lafa dhiyoo asitti sammuun kee kun lolaan guutamaadha callumatti of dhiphifta. Yesuus maali waaqayyo. Dhugaadha. Garuu sa'aatii ammaa kana booddee waaqayyo akkas naan jedhe humni du'aa baangoon du'aan kun mucaa koo irratti hin hojjetu.